Alright, baga dhuftanii gaafiidhaan eegalla. Maaliif yoo jenne viidiyoo kutaa 14ffaa jechuudha. Isa kana duraasanii exercise isaa yookiin immoo gaafilee waa'ee isaa wal qabattu muraasa tokko erga laalle booda kutaa irraa kana baranna. Kutaan irraa kunis xumura isaati irratti gaafiitu jira jechuudha. Nuuf gale moo nuuf hin galle ka jedhu ilaaluudhaaf jechuudha. Hamma xumura viidiyoo kanaa yoo faana turtan waan baay'ee irraa barattanii. Asumaanuu namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkasuma obboleeyyan keessan kan biraa kan barachuu barbaadu hiriyoota keessaniif viidiyoo kana yoo xiqqaate nama shaniif share godhaa akka babal'atu taasisaa jechuudha. Now let us get to the point. Amma gara qabxii dhufnee fi haasennu gaafiin tokkoffaan akkana jedha. Presentii keessatti jechuudha. Waa'ee ammaa yeroo haasofnutti, okay? Asirratti highlight isin kanuudhaaf waa'een ammaa kuni namoonni gariin waan fuulduraatiin nurraa wal fakkaataa yeroo hiikaa isaa eeknu jedhan. Waa'ee presentii keessatti, okay? Himni nuti qabnu kana amma. The given question gaafiin nu kan namte jechuudha. Okay, wanni nuti irratti dalagu deemnu isa kana. Okay? Verbii shake jettuu fi jecha okay, noun hands jedhu qabna jechuudha. Verbii tokkoo fi noun tokko asii qabna. Yookiin jechoota lameen kana asii qabna. Jechoota lameen kana fayyadamuudhaan pronoun he fi she jettu fayyadamuudhaan, okay? Hima akkamiitiin uumuu danda'aadha gaafiin. Itti yaadame akkam ta'a? Alright, akkana yoo gootan argattanii jirtan. He yookiin immoo she, okay? He or she shakes hands. Isas ta'uu danda'a ishee jechuudha. Lameen keessaa himni kun isa ishee jechuudha. Maaliif lachuutu iddoo takkatti hojjenne bareedaa ta'a. San booda okay, shakes verbii jedhu itti fidanna. He shakes hands. He yookiin immoo she shakes hands. Maal jenne amma dura? Waa'ee he fi she yeroo haasofnu subjectiin keenya maal jenne? Singularidha jechuudha. Mataan hima keenya singulari, nama tokko waa'ee nama tokkooti. Isa yookiin isi nama tokko jedhu kun qeenteedha. So verbiin itti aanee dhufu S dabalataa jechuudha. Maal keessatti? Presentii, waa'ee presentii yeroo haasofnutti. Easy, right? Gaafii itti aantutti adeemnu. Gaafiin itti aanu waa'ee present continuous jechuudha. Yeroo haasofnu isuma kana fayyadamne hima akka kanaa jechuudha. Okay? Present continuous keessatti hima akkamtu uumamuu danda'a? As jala nu kaa'ame. Akkam taame itti yaadaa. Akkana yoo gootan argattan. He or she is shaking hands. Okay? Yeroo takka she is shaking hands. Yookiin immoo he is shaking hands. Dafnee jechuudhaaf she's shaking hands. Waa'ee isaa yoo ta'e immoo his jeetiin eegala. He's shaking hands. Akkasii shaakalaa wajjin. Okay? So akkuma yaadattan waa'ee present continuous yeroo haasofnu ing qabaatu qaba. Okay? I yookiin immoo am yookiin immoo are, is akkuma subjectiin keenya singly taanaan is fayyadamta. Subjectiin nuti qabnu amma asirra singly dha, he fi she dha. Singly kanaaf is fayyadamne. Okay? Subjectiin nuti qabnu they fi we fi akkasuma you yoo ta'e are fayyadamta jechuudha. Akkasuma subjectiin keenya I yoo ta'e am fayyadamta jechuudha. So kanaaf deebiin isaa maal ta'a? He or she is shaking hands. Okay? Inni yookiin ishiin hiikni isaa jechuudha. Harka hurgufaa jiru jechuudha. Akkam nagaa fayyaa jedhee namni gizee harka wal hurgufusan jechuudha wanti haasa'u jirru. Okay? Amma asirratti hiikni isaa maal yoo jenne isa presentii jala jiru kana he or she isheen yookiin inni shakes hands yoo jedhu harka hurgufa nagaa gaafata. So kuni waan fuulduraatii miti jechuudha. Maaliif waan presentiidha kuni simple present jechuudha. Waa'ee pilaanaa yookiin immoo waa'ee schedule yookiin immoo general thinking waan akka waliigalaa yoo ta'e namni tokko yeroo namni walitti dhufu harka wal ziyaara yookiin immoo harkaan nagaa wal gaafata, wal hurgufa harka jechuudha. So kuni generalidha jechuudha. Waan waliigalaa takka harka hurgufa inni nagaa gaafata. Yoo jedhan
waa'ee sana haasa'u jirra jechuudha. Okay? Sanii fi akkasii jechuudha. Waan fuulduraati miti waan ammaati. Yeroo hundaa waa'ee presentiidhaa akka fakkeenyaaf aduun bahaan baate akkasuma lixaan lixxi. Okay? The sun rises in east and sets in west. Yeroo jennu aduun bahaan baate lixaan lixxi. Waan dhugaati jechuudha. It is general truth. Okay? Kan namoota itti amanu waan dhugaa tokko jechuudha. Wantoota akkasii yeroo haasofnu, wantoota akka pilaana keenya yeroo haasofnu, yookiin schedule keenya yeroo haasofnu, wantoota general wayii giza haasofnu, waan akka waliigala beekamaa takka yeroo haasofnu, waan guyyaa guyyaan goonu yeroo haasofnu, simple present fayyadamna jechuudha. So an akkasin godha, an akkasin hojjedha. An yeroo ilmoon iyyitu, okay, whenever my baby cries, I shake the bottle and give the milk to my baby. Yoon jedhe yeroo hundaa iyyuu yeroo ilmoon tiyye iyyitu, okay, botilii ilmoodhaas sanii hurgufee, okay, aanan keessa jiru jechuudha. Itti kanna jechuu yeroo barbaadu. Okay, katti aanutti haa deemnu gaafii itti aanutti waa'ee paastiidhaati amma. Paastii yoo akkamittiin ijaara? Shake hands ka jedhu fayyadame, he yookiin she fayyadame. Very easy. Itti yaada. Akkana yoo gootan agartan he or she shook hands. Akkuma amma dura jenne verbiin shake jettu simple past irratti shook taati. Kuni deebisaan isaa eessa keessa jira? Teebilii. Okay, groupii keessaa argachuu dandeessan yookiin immoo search gootanis ni argattan. Irregular verbs jettanii search yoo gootan teebilii isin kaa'amtu jira yookiin isin dhuftu jira ilaaltu jechuudha. Jechoota muraasa matatti qabattanii fixuu dandeessan jechuudha. Achi keessa jechi shake jettu jirti. So simple past irra shook ta'a. Okay? So he or she shook hands. Inni yookiin isheen harka hurguftee waan darbeedha jechuudha. Nagaa gaafattee akka nama harka wal ziyaaranii harka wal hurgufanii jiran jechuudha. Okay? Inni harka ziyaaree jira jechuudha. Yookiin immoo harka isaa hurgufee jira jechuudha. Inni yookiin isheen harka hurguftee jirti. Nagaa gaafattee jechuudha. Hurgufuun nuti asirra jennu. Okay. Future irratti waa akkam ta'a? He yookiin she kana future irratti akkam ta'ame? Toolsiin hundi asuma jira jechuudha. Jechoonni nuti barbaannu irraa ijaaruuf as jira. Kanuma fayyadamne asii immoo kana fidanne waanuma xinnoo tokkotti daballee future tense goona jechuudha. Itti yaaddanii akkana yoo gootan argattan he yookiin immoo she, okay, he or she will shake hands. Durarratti hiidhaan fayyadamaadha. He will shake hands. He'll shake hands. Dafnee yeroo inni jechuudha. He will jechuudha ni gabaabsina akkuma jenne. He'll shake hands. Waa'ee ishee yeroo haasofnu immoo she will shake hands ka jedhu. She'll shake hands. She'll shake hands. She'll shake hands. Okay? Akkas ta'a jechuudha. Isheen harka hurguftee. Namaa wal dubbistee harka hurguftee jechuudha. Now, isheen harka ni hurgufti waan fuulduraati. Namaan wal dubbisteeti harka hurgufti jechuudha. Harka namaa wal dubbisuuf wal hurgufan san ni hurgufti jechuudha waan fuulduraa haasoo jirra. Kana kan nu beeksisu maali? Isa will jettu kana jechuudha. Yeroo hunda waan fuulduraa yeroo haasofnu will itti galchina jennee mire saniin beeknaa jechuudha. Alright. Amma immoo isa dhufnee jirra. Himuma nu kanname jechuudha. Shake the bottle ka jedhu fayyadamne. Okay? Pronounii afuraffaarra dhufnee jirra. They jedha jechuudha. They jechuun isaan jechuudha. Okay? Maal jenne? They jechuun isaan. Okay? Isaan kun nama meeqa? Nama baay'ee ta'uu danda'a. Lamaa fi lama ol isaan jedhama jechuudha. Okay? They jedheetiin eegalaami. They. Okay? San booda maaliin fidaa?
Wanni nan haasa'u jiru waan ammaati. Okay? Himni nan asii qabu they dha. San booda himni nan asii qabu shake the bottle dha. Hima kanan jijjiiruu deema jechuudha. Gara presentitti akkam godhe isaan qaruuraa hurgufan jechuutti hin deebisuu deema waan ta'eef they okay shake the bottle. Okay, san booda tuqaan full stopping godha. They shake the bottle. Asirratti yoo yaadattan ta'e waa'ee he fi she dha yeroo fayyadamnu. Okay? She shake osoo hin taane she shakes asirratti esitti daballee turre jechuudha. Maaliif sababni isaatis mataan hima kana maali zayidha asirratti. Mataan hima ka isa darbee jechuudha waa'ee he fi she dha. Mataan hima maali? He yookiin she dha single dha. Okay? Mataan hima okay subjectiin jechuudha. Single yoo ta'e verbiin nuti finnu SC dabalatu qaba. So kanaaf asirratti SC kaasna jechuun barbaannu SC. Waa'ee presentii yeroo haasun waa'ee ammaa jechuudha. Okay? Jijjiirama garaagarummaa akka qabu waanuma yeroo ammaa yeroo haasofnu duraanu. Okay? Kan biraa past fi future irratti hundinuu tokkuma jechuudha. Okay? So they shake sin jennu they shake sababni isaa subjectiin pluralidha danudha. So they shake the bottle. Isaan hiikni isaa maal jenne? Hiikni isaa akkana hiikni isaa isiniif hin barreessa. Isaan maal godhani? Qaruuricha maal godhani? Ni hurgufan. Isaan qaruuricha ni hurgufan. Yookiin immoo isaan qaruuricha ni hurgufu. Okay? Hima kana past itti haa jijjiirramu. They isaan jechuudha. Jechi shake jettu gizee yeroo past itti jijjiiramtu jechuudha. Simple past itti yeroo jijjiiramtu shook taate jechuudha. Hundarrattuu tokkuma kuni. Okay? Shook the bottle. Okay? They shook the bottle. Isaan hiikni isaa maal jenne? Barreeffamaan isinii kaa. Isaan qaruuricha hurgufan. Okay? Tuqaa kaanna jechuudha. Isaan qaruuricha hurgufan darbee jira jechuudha gochuun. Okay? Future itti waa kam jijjiirra? They waan fuulduraatiin haasa'u jira. Willin itti dabala. Subjecti they jettu yeroo fide. Directly wanni nan fidu qabu maali? Willidha. They will. Okay? They will. Okay? They will. San booda maal goona? Waan haasa'u deemnu itti fidanna jechuudha. Shake the bottle ka jedhu. They will shake. Okay? The bottle. Akkana ta'a jechuudha. They'll shake the bottle. Dafnee jechuudhaaf. They will ka jedhu akkuma isiniin jedhe will inni dho'isamti. So ka jedhuutu mul'ata jechuudha. They'll. Okay? They'll shake the bottle. Shake the bottle. Okay? They'll shake the bottle. Akkas jenna jechuudha. They will shake the bottle. They will shake the bottle ka jedhamu amma ta'e tokko. Okay? Pronunciation isaa eeguudha. They'll shake the bottle. They'll shake the bottle. Akkas ta'a jechuudha. Deddeebisaa jedhaadha isiniif dhufa. Okay? Amma immoo eessa jirra? They pronounii jettuuf fayyadamne jechuudha. Okay? Isaan ka jedhu kana fayyadamne. Okay? Taatee amma waan amma deemaa jiru akkamitti namni tokko gaafii gaafachuu danda'ame. Taatee amma zayidha wal qabsiisee maal jedhee gaafachuu danda'a? What jedhee eegalaa miti yeroo hundaa what. Okay? Asirraa pronounii nama nuti fayyadamnu zayidha jennee jirra. So linkiin verbii kana keessaa kam fayyadamna? Am fayyadamna? Moo is fayyadamna? Moo are fayyadamna? So danuu waan ta'eef okay? Are fayyadamna. So wanti nuti jechuu barbaannu what
are jennee eegalla jechuudha. San booda maal fidna? Pronounii keenya isa they jettu fidanna jechuudha. What are they? So what are they? San booda doing. Mallattoo gaafii as kaa'e jechuudha. What are they doing? What are they doing? Maal gochaa jiran? Jedhee nam tokko si gaafate yookiin ati nama gaafatte. Okay. Deebisaan isaa akkam ta'a? Inni deebisuuf sun akkam jedhee deebisa? They jedhee eegala kunis. They are wanni nuti haasa'aa jirru waa'ee sheekiiti yookiin hurgufuuti jechuudha. Waa'ee tarmuusa yookiin immoo qaruuraa hurgufuuti waan ta'eef. They are They are shaking. Okay, maal dabalannee jecha shake jettutti ing dabalannee mitire yeroo waa'ee past waa'ee yeroo waa'ee present continuous yaasun waa'ee taatee amma ta'aa jiru yeroo haasofnu ing tti daballa waan jenneef. Okay, so shake itti ing daballee jechuudha. Akkan irraanfannee akka amma dura laalletti. Okay, irraa kaasnee jirra. Voweliin irraa kaati san booda ing itti dhufti. So they are shaking san booda wanta jechuu barbaannu jenna jechuudha. The bottle. Okay, so that's they are shaking san booda the bottle. Perfect jechuudha. They are shaking the bottle. They're shaking the bottle. Akkasit dafneen. They are shaking the bottle. Kayattu. They're jennaan jechuudha. They're shaking the bottle. They're shaking the bottle. They're shaking the bottle. Akkasitti amma ta'etti deddeebisaa jedhaadha isiniif dhufa jechuudha ammas. Maal jenneenne? One more time. They're shaking the bottle. They're shaking the bottle. Akkas jenna. Hiikin isaa maali? Isaan maal godhaa jirani? Qaruuricha hurgufaa jiru jechuudha. Okay, akkana jenna jechuudha. They're shaking the bottle jechuun isaan qaruuricha hurgufaa jiru. Taateen sun yeroo ammaa adeemaa jira. Yeroo haasofnu sanitti jechuudha. Alright. Baay'ee salphaadha. Baay'ee isin hin dhibbisini. Maaliif gareen ni jira. Gareetti dabalamaadha. Okay, linkii isaa as viidiyoo kana gama jalaa yeroo gattu hitan. Okay, description isaa jala yoo seentan linkii gareedha argattu jechuudha. Linkiin telegramaas jira kan garees jira. Okay, gareen tokko kan shaakalaati, gareen tokko immoo kan informationoota gaafileen adda addaa irratti gadhiifamu isin gahu jechuudha. Okay, so yeroo viidiyoo kana xumurree yeroo hundaa'u shaakalaatu boodarra jira jechuudha. So namoonni shaakaluu barbaadan garee join godhaadhaan isin jedha. So barumsi keenya kana fakkaata. Pronounii they jettu kan laalaa turre kana akka exercise yookiin immoo akka quizitti jechuudha. Gaafilee muraasa tokko wajjin haa ilaallu. Gaafileen kanneen wanti nuti amma baranne kun nuuf galee moo nuuf hin galle kan itti adda baafannu jechuudha. Gaafiin tokkoffaan akkana jedha. Pronounii they jedhutti fayyadamne. Okay, jecha shake hands jedhutti fayyadamne. Hima akkamii ijaaruu dandeenya akka jedhudha. Ijaarame. Akkana yoo gotan argattan. They, okay, pronounii they jedhatu fidannee jirra. San booda verbii shake jettu finnee jirra. San booda hands. They shake hands. Isaan harka ni hurgufan. Whenever they come to a new person, they shake hands. Yeroo hundaayuu yeroo nama haaraa dhufan harka hurgufan. Waa waliigalaati jechuudha inni kun. Himni kun ni gabaabbatee malee. Okay, yoo akkasit dheereessine wanti kun akka waan aadaa ta'e ibsu jirra jechuudha. So saniif kuni waan fuulduraan agarsiisu jechuudha. Waanuma namni tokko akka aadaatti godhu gisee haasofnu present simple present fayyadamna jechuudha. Present continuous immoo gocha yeroo nan haasu sanitti deemaa jirudha. Itti dhufne isas. Okay, gaafiin itti aantu waa'uma isaati jechuudha. Present continuous keessatti
himni kun akkam ta'a himummaan as jiru kun akkam jijjiirama. Akkana yoo gotan argattan. They are shaking hands. Akkuma yeroo hunda jennu they pronounin jedhu yoo dhufe yookiin subjectiin they jedhu yoo dhufe linking verbiin itti aanee dhufu are dha jechuudha. Easy ta'u jechuudha. Danuudha. Okay, yookiin plural jennaani. So they are shaking hands. Dafnee yeroo jennu akkamitti jenna? They're shaking hands. There jenna jechuudha. There. Okay, they're shaking hands. Let's move to the next question. We're going to talk about past, okay, or simple past. So, why simple past yeroo hasofnutti akkam ta'a himni kun deebi'e. Himoonnummaan as jijjiiramaa dhufe as jalatti garami jijjiirama. Akkana yoo gotan argattan. They shook hands. They shook hands. Akkuma beektan jechuudha. Jechi shake jettu shook itti jijjiiramti jennee ilaallee turre. Okay. Teebilii seentanii ilaaluu qofa jechuudha kun. Jechi shake jettu achi keessa jirti. Waa'ee irregular verbii keessatti jechuudha. Okay. The last question for today is about future. Waa'ee future ite jechuudha gaafin xumuraati. So akkam taame. Just guess what the structure of this sentence is gonna be. Okay? Me akkam ta'a structure in kun caasaan hima future jalatti akkam ta'u deemame. Alright, akkana yoo gotan argattan. They akkuma jettaniin will ka jedhu fiduu qabdi jechuudha. Waan fuulduraati jennee miti. So they will shake hands. Okay, isaan harka ni hurgufu jechuudha waan fuulduraati kun. Okay, they'll shake hands. The most important thing is how you say it. Okay, I mean the pronunciation. Pronunciation isa akkaataa itti jennu waan guddaadha jechuudha. Haalaan nu fayyada. Mee akkami jennee they will shake hands. Akkana jenna? No, xiqqoo haasirreessu nume. Let's improve it. Okay? They'll, okay? They'll. Akkas jenne durarratti akkas jenne jechuudha. They'll. They will ka jedhu they'll jenna. San booda shake hands. Xumurarratti they'll shake hands. They'll shake hands. Okay? They'll shake hands. Akkasitti jenna jechuudha. So barumsi keenya kana fakkaata. Kutaa itti aanu walitti amma deebinutti. Have a great time. Bye bye for now.